Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenya nagaa Rabbii bakkuma jirtan maratti sinagoo jechaa oduu kan isinitti himu Anumar Sabaati. Jalqaba oduu teenyaa oolmaa dhaddacha Jawaar Mohaammed faamanni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidata caffee muudaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi obbo Dajanee Xaafaa beellama har'aa irratti hin dhiyaanne. Akkuma yeroo lama xalaayaan mana murtiif ibsaa turan ajajnii fi murtiin mana murtiitiin kennamu cabee namoonni bilisa bahaa qajeelfama qaama raawwachiiftuutiin qaamota nageenya fi tika mootummaatiin ukkaanfamaa jiraachuu ibsuudhaan beellamoota darban irrattis dhiyaachaa hin turre. Gama biraatiin manni murtii dhimma kanarratti bakka isaan hin jirretti falmiin itti haafufuu jechuun har'a ajaja kenneera. Ajaja kana keessatti mana murtii akka ibsetti Jawaar Mohaammed faan mirga falmachuu isaanii fedhii isaaniitiin dhiisaniiru jedhee falmii itti aanu bakka Jawaar, Baqqalaa, Hamzaa fi Dajanee Xaafaa gaggeessuuf akka lakkoofsa Habashaatti gaafa adoolessa 30 bara 2013tti beellama qabateera. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee Garfaa fi naannawa isheetti warra Amaaraa waliin Tigraay loluuf dhaqeen keessaa namoonni 8 dhumuu gabaasni nu gahe ni addeessa. Maatii namoota dhumanii yeroo ammaa kana gaddataa akka jiran mirkaneeffannee jirra. Ilmaan Oromoo lola isaaf bu'aa hin qabne akka hin deemne ergaan goola hundaan darbaa jira. Gama biraatiin ammoo namoota dirqamaan gara adda waraana naannoo Amaaraatti erguuf kaabinee naannicha keessa jiran ummata doorsisaa jiraachuu jiraattonni baatee madda nageenyatti himan. Aanaa baatee keessaa namoota umriin loltummaaf ga'an hunda gara adda waraanatti erguuf ummata keessa gadi bu'anii dirqamaan akka deemanii doorsifamaa jiraachuu fi warroota duula kana irratti hirmaatu dide biyya hin qabdanii biyya kanarraa arihamtu jedhanii ummata lubbuu keessa butaa akka jiran jiraattonni kun ibsanii jiru. Lolli kun akka malee as dhiyaataa kan jiruu fi sagaleen dhukaasaa gurguddaan ganda keessa taa'uu nu dhorkaa jira jechuun himan. Godinuma kanatti aanaalee hundarratti hojjettoonni mootummaa mindaa isaanii kan ji'a tokko guutummaan guututti akka muran gaafataman. Gaggeessitoonni godinaa fi aanaalee ogeessonni hundi mindaa parsantii 100 akka muran olii ajajamne jechuun ogeessotaan mindaa keessan kan ji'a tokko akka murtan kottaa mallatteessaa jechuun dirqamaan mallatteessisaa jiran. Hojjettoonni osoo dallansuu qabanii carraa biraa waan dhabaniif mallatteessaa jiran. Aanaa Dawwee Harawa ganda Uranee Salaamaa keessaa namoota hedduu bulchiinsi aanichaa har'as hidhatti guuraa oole. Aanaa Dawwee Harawa ganda Uranee Salaamaa Gooxii Sanqallee fi Haroo Reentii jedhamu keessatti ergaa guyyaa kaleessatii bulchiinsi aanichaa namoota hidhatti guuraa jiraachuu jiraattonni madda nageenyaaf himan. Guyyaa kaleessaa namoota hidhaman 5 siniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aas mootummaan ilaalcha siyaasaa tokkollee hin qabne hidhatti guuraa oolan. Warroota har'a hidhaman keessaa kan maqaan nu gahe Muusaa Ibrahim Hussein, Ahmed Ibrahim Aliyyi Ahmee, Umara Ibrahim Aliyyi, Ahmed Bushuura, Muhammad Umaree Adam, Aliyyi Muhammad Ali, Habib Muhammad Awwal, Muhammad Umaree Jaarroo, Ahmadee Hussein. Namootni kun har'a kan qabaman yoo ta'u namoota hojii dhuunfaa malee siyaasarraa bilisa ta'anii fi amantii al-sunnaa hordoftan sababa jedhuun qofa qabamuun akka hidhaman jiraattonni himan. Lola kaabaa Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru irratti waldhabbii raayaa ittisa biyyaa fi humna addaa Amaaraa gidduutti uumameen miseensonni raayaa ittisa biyyaa humna addaa Amaaraatiin ajjeefamaa jiru. Waaldiyaatti ajajaa kutaa waraanaa 32ffaa humna addaa Amaaraatiin ajjeefameera. Sababa waldhabbii kanaas maaliif TPLF jalaa baqattanii lola to'achutu jechuudhaan akka ta'e gabaafame. Gama kaaniin waraana baqatee Oromiyaatti galaa jiru magaalaa Makkanna keessatti qabanii eessa dhaqxuu baqataa jirtu jechuun qabanii gara waraanaa deebihuu qabdu jechuun yeroo dura dhaabbatan magaalaa Kamiseetti bilbilanii komaandoon magaalaa Kamisee dhaqee jara raayaa ittisa biyyaa kana humna addaa Amaaraa harkaa baasee Kamiseetti deebisee jira. Daawwattoota keenya oduun dabalataa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Aanotni fi gandootni Oromiyaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuun mootummaa uummataan filame hanga hundeeffamu mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromoon buluutti jiru.
Oromiyaa guutuu keessatti yeroo ammaa lammiileen biyyattii mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa ijaarrachuun caasaalee isaa diriirfachaa kan jiru yoo ta'u, aanotnii fi gandootni Oromiyaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala ooluun bakka hundatti uummatni kan isa bulchu ijaarrachaa jiraachuun barame. Qabsoo uummatni keenya gochaa jiruun Oromiyaa keessatti labsii ABO'n mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa labsee KFO'n itti fudhatee dhugoomsaa jiraachuun caasaalee mootummaa ammaan dura jiran guutumatti uummatni caasaalee qeerroo fi qaamota nageenyaa aantummaa uummataa waliin qabu ta'uun nageenyi lammiilee akka gaachana saba waraana bilisummaa Oromoon to'atamu yookaan eegamu gochuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa jalatti kan uummatni filate akka of bulchaniif gareen uummataa ijaarratanii ittiin buluun eegalameera. Oromiyaa bakkeewwan yeroo ammaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaatiin uummatni ittiin bulaa jiru akka gabaasa argannu ibsutti bakkoota armaan gadiiti. Tokkoffaa Qeellam Wallaggaa guutumatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala kan jiru yoo ta'u, uummatni labsii ABO fudhachuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan bulaa jira. Lammaffaa Wallagga Lixaatti guutummaan to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala kan jiru yoo ta'u, uummatni labsii ABO fudhachuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan bulaa jira. Sadaffaa Wallagga Bahaa guutumatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala kan jiru yoo ta'u, uummatni labsii ABO fudhachuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan bulaa jira. Afraffaa Horroo Guduruu Wallaggaa guutumatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala kan jiru yoo ta'u, uummatni labsii ABO fudhachuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan bulaa jira. Shanaffaa Shaggar Lixaa Jalduu Abuna Gindabarat Mindaqaanyi Kaachisaa Bakkoo guutumatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala kan jiru yoo ta'u, uummatni labsii ABO fudhachuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan bulaa jira. Kaaba Shaggar Salaalee, Sulultaa Caancoo, Mogorfichee fi kanneen biroo koree uummatni ijaarrateen bulaa jiru. Kaaba Lixa Shaggar aanota muraasaa fi gandoota baadiyyaa keessatti mootummaan ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan buluun eegalameera. Gujii Bahaa guutumatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala kan jiru yoo ta'u, uummatni labsii ABO fudhachuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan bulaa jira. Saglaffaa Gujii Lixaa guutumatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala kan jiru yoo ta'u, uummatni labsii ABO fudhachuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan bulaa jira. Kurnaffaan Boorana guutumatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa fi qaamota nageenyaa uummataaf dhaabbataniin bulaa jiru. 11ffaa Harargee Bahaa aanota harka caalu keessatti fi gandoota baadiyyaa keessatti mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan buluun waraana bilisummaa Oromiyaa waliin nageenya isaa tiksachaa jira. 12ffaa Harargee Lixaa aanota harka caalu keessatti fi gandoota baadiyyaa keessatti uummatni mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaan buluun waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun nageenya isaa tikfachaa jira. 13ffaa Arsii Lixaa aanota muraasaa fi gandoota baadiyyaa. 14ffaa Arsii Bahaa aanota muraasaa fi gandoota baadiyyaa. 15ffaa Baalee aanota muraasaa fi gandoota baadiyyaa. 16ffaa Jimma gandoota baadiyyaa hundaa fi aanota muraasa. 17ffaa Bunnoo Baddallee gandoota baadiyyaa hundaa fi aanota muraasa. 18ffaa Shaggar Bahaatti aanota muraasaa fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti yeroo muraasa keessatti lammiilee biyyattii fedhii isaaniin kan isaaniif ta'u uummata keessaa filatanii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun nageenya lammiilee Oromiyaa ni mirkaneessu. Ijaarsa mootummaa uummata ijaaruu keessatti qaamoleen nageenyaa shoora keessan bahattan akkasumas qaamoleen hawaasaa tattaaffii murna abbaa irree ofirraa gatuuf gootan kan baay'ee jajjabeeffamuu fi mirga hiree mootummaa keessanii ofii keessanii mirkaneeffachuuf gaachana saba waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa hundeeffachuuf wabiin nageenyaa labsachuudha jedhame. Daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kan haga ammaa daawwattanidha. Oduulee biyya alaatiif Sa'iid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaatiin ammoo suuraaleen saatalaayitii akka agarsiisanitti kutaa bulchiinsa Shiinyaangii keessatti gaafa ijaarsi dirree kuusaa misaa'ilaa xumuramu siiloo yookaan kuusaalee 110 qabaachuu danda'a jedha gabaasni Federeeshinii Saayinsistoota Ameerikaa. Qondaalonni humna ittisa Ameerikaa ijaarsa dirree oomishaa niwukilaara Chaayinaa kanarraa akka yaaddoo qaban himaniiru. Kun ijaarsa dirree kuusaa misaa'ila lammaffaa haaraa aduu ji'a 2 keessatti lixa Chaayinaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhagahamedha. Ji'a darbe gaazexaan Washington Post naannoo gammoojjii kaaba lixa Yuumaan kutaa Gaansuu jedhamu keessatti kuusaa misaa'ilaa 120 argamuu gabaasee ture. Faas gabaasa wiixata baaseen ijaarsi kuusaa misaa'ilaa hammi kiiloomeetira 380 kaaba lixa Yuumaanitti argamtu keessatti ijaaramanii jiru jalqabbii irra kan jirudha. Bara 2020 peentaagoon Chaayinaan gabbisa niwukilarii waraana dachaan dabaluuf hojjechaa jirti jedha.
Oduun kun kan dhaga'ame yeroo Ameerikaa fi Raashiyaan hidhannoo waraanaa to'achuuf waliin haasa'aa jiranittidha. Haasaan itti aanaa dhimma alaa US Weendi Sheermaanii fi ministeera haajaa alaa Raashiyaa Seergee Raayibkoof tarkaanfii jalqabaa marii hidhannoo niwukilaraa xiqqeessuuf jalqabanii dhaabbateetti fufsiisuuf jedhamee ilaalame. Pireezidaantiin Ivory Coast Alasaanee Awtaaraa fi morkataan isaanii Laawurent Gbagboo erga waanni waliin biyyattii keessatti eegalee waggaa 10 booda yeroo jalqabaatiif waliin mari'atan. Yeroo sana Gaaboon bu'aa filannoo labsame fudhatanii injifatamuu isaanii amanuu waan didaniif waraanatti seenan. Waraana kanaan lubbuun lammiilee 3,000 caalanii darbeera. Gaaboon ji'a darbe erga manni murtii yakkoota waraana idil addunyaa eessaa himannaa irraa kaasee gara Ivory Coast deebi'e. Namoonni lammeenuu nagaa fi araara buusuuf hojjetaa jiraachuu himan. Biyya afaan ishee dagatte afaan Oromaa dirqamaan fudhatte hoogganaan Ivory Coast duraanii Isaayisitti bilisa ta'e. Pireezidaantiin Awtaaraa guyyaa kaleessaa kibxata magaalattii Abjaan keessatti Gbagboo masaraa mootummaatti simachuun waliin mari'ataniiru. Siin wal arguu kootti baay'een gammade jechuun Gbagboon itti himan pireezidaantichatti. Namoonni lameenuu gammachuudhaan wayita harka wal dubbisan suuraan agarsiisu akkam qoodamaa ture. Walga'iin isaanii booda ibsa kan kennan Awtaaraan hokkara of duubatti dhiisnee bira dabarreerraa jedha. Yeroo ammaa Ivory Coast nagaa qofa barbaaddi jedha. Gbagboon gama isaaniitiin namoonni tibba waraanaa hidhaman akka hiikaman gaafata. Namoonni hedduun walga'iin kun nageenya biyyaa fide jechuun baay'ee abdatanis dubbii himan Gbagbo garuu waan guddoo akka hin eegne himan. Gbagboon bara 2011 masaraa mootummaa keessaa qabamanii Isaayisitti dabarfaman. Gameessi siyaasaa kun nama isaan dura pireezidaantii biyyattii turan Heenarii Koonan Beedee waliin ta'uun paartii morkataa cimaa pireezidaantii Awtaaraan falmuun ijaaruuf akka jiran ibsaniiru. Lola humnoonni nageenyaa Israa'elii fi gareen hidhattoota Paalestaayiniin caamsaa keessa haleellaa Gaazaatti wayita gaggeessanitti akka raawwatame kan yakka waraanaa jechuu dandeessisu jechuun gareen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch dubbate. Qorannoo dhaabbatichi taasiseen haleellaan Israa'el 3 raawwattee fi lammiilee nagaa 62 galaafatte jedheen bakkeewwan waraanaa haleellaa raawwatuuf ka'umsa ta'uu argatuu hin dandeenye jedheera. Waraanni Israa'el ammoo Gaazaa keessatti yeroo haleellaa raawwatu bakkeewwan waraanaa qofa irratti xiyyeeffatu hime. Dabalataan garichi rokkeettiiwwan 4,300 hidhattoonni gara Israa'el dhukkaasan akka feeteen lammiilee nagaa irratti kan aggamamedha jedheera. Yeroo lola guyyoota 11 ture Gaazaatti namoonni 260 ajjeefaman Israa'el keessa immoo namoonni 13 ajjeefamaniiru. BBCtu gabaase. Eegaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gahaa ture Ana Said Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Muhee Callaati. Odeeffannoo guyyaa boruutiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.